Ndanda magaluun gasti erga darakkoon qabu haga gastiin ga'utti sinan galcha. Daqiiqaa sadii kanan ta'u ammas. Afurtamii shan faana nan jiru almost. Okay, warreen jirtan. Okay, thank you. Thanks. Mootii qabadhaa warreen seentan. Shi. Ulfaadhaa warreen share gochaa jirtan baay'ee nama baay'ee argaan jira. Galatooma. Yeroo akkas koppiliin gotan baay'ee barreessi nama godha walalooyyuu. Beektu baree? Barreessi nama godha. Naa walaloo kana isiniin barreessu dubbisa. Isin koppiliin godhaana sin laalu waan ta'eef. Tole nagaa waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii. Jirra nagaa galata isaa akkam maski nagaadhaati. Nagaa galata rabbii baga eeggamta waaqayyoodhaan. Hundumti keessanii. Nagaadhaati. Naanillee yaada biraan qabu. Yaadni kiyya kanuma yeroo baay'ee nu jajjabeessitan kana baay'ee tokko nutti gammade. Baay'ee tokko immoo barumsa gurguddaa tokko irraa argadhe. Wanta duraan hin ta'a jedhee hin beekne wanta hin beekne nu baradhe dhugaa waaqayyoo dhugaa dubbachuuf yeroo baay'ee viidiyoo kana dhaggeeffadhaan ani ilaala. Baay'ee tokko natti tole dhugaa rabbii jireenya koo dura dukkanaa'ee deebi'ee haaromse dhugaa waaqayyoo. Kana maal jechuun barbaade yoo jettan guddaa galatoomii itti fuufee akkanumatti waaqayyo bara kee jireenya kee haa eebbisu. Itti nuufuu fi kombilii gilleessiif goonaa galatoomii siin jechuu barbaadan dhugaa waaqayyo ana baay'ee natti tole gara kootiin barumsa baay'ee adda ta'edha. Barumsa baay'ee dhugaa dubbachuuf jireenya namaa jijjiira. Jireenya namaa gammachiisaa dhaggeeffatanii innaa kana jechuu barbaadanii galatoomaa yoon balleesse immoo dhiifama eebbifama. Eebbifamichi masi thank you shi haadha ku jiraadhu thank you ifnaannatti illee galatoomii. Galatoomaa dhugaa warra yaadanaa keenyaa jirtan warra yaada poozitiivii naaf qabdan baay'een keessan jirtu. Ulfaadha baay'ee galatoomaa warreen hanqina argitan isin irratti hanqina natti himaa wal jajjabeessinaa jechuudha maafinna. Kan biraa eenyu ture kan ergachaa ture gastii warreen gastii ergachaa turtan keessaa kan amma gara ifnaan user geetee kan jettu kun foloo godhaa fi akkaawuntiin ishee xiqqoodha. So amma gaa walaloo zilii dubbisa gaa isin koppiliinkii qabadha muutiin baniinaa kan warreen dhaggeeffattan irra deebisinii ta'a. Okay. Kudurreetira qabda miti galchii gastii guddiif naan. Okay. Akkam taatee si haa ga'u nagaan koo dhala qaalii sagalee kee dhokfattee kana hunda baduun maali? Guyyaa si gaggeessine wanta hedduu dubbannee nagaa dhaammachuu dhiisnee rakkoo keenya himannee. Mee akkamsitti jira jireenyi biyya namaa utoo waa'ee kee yaannaa bara gargalaaf ganama. Kun ergatti deemtee waan hedduun jijjiiramee mana keenyatti kolfi daqiiqaadhaaf dhibame. Jireenya kee jiruuf akka tinteenye beekna nutis akka hiriyyaa kee siif darbitis eegna. Garuu kan garaan yaadu yoom galma namaaf gahaa dubbiinoo faallaa taatee eessa jirtaa keen beeknu sagalee keen dhageenye kun ergatti biyyaa baate. Ati garuu rakkattee dhiphinaan dhiiga dhuftee harka namaa ilaalte maqaa maatii kee eeguuf dhukkuba kee dhokfattee imimmaan keen of yaalte. Nuti yoom dubbattaree yeroo haasaa dhageenyu fuula ifaan seeqatta keessa kee madaa jiru onnee kee dhiphuun waada icciitiidhaan eeggatta. Ilaame yaadala koo jireenyi biyya ormaa akka fedha ofiin taatu amantii keetti cimii nus waaqa siif kadhanna akkati fayyaa taatu. Abdii hin kutiin jabaadhu rakkoofis harkan kenniin ciniinnadhu guyyaan jira. Namni bineensa ta'us fira of biraa dhabdus waaqni guddaan siif jira. Dhageessanii
walaloo kana walaluu yeroo lammaffaadha walalaan jira. Warreen maatiif bilbiltan hin beekne jechuudha. Maatiif bilbila. Maatii keessaa kan maatii mucaan isaanii gammaan daawwallee fi namni na dubbiseeru jira. Jarri sun hagammaa akkan argamnedha. Mucaan sun akkan daawwalleefidha jechuudha. Biyyaansi yoo xiqqaate waggaa tokko ol ta'eera garuu hin daawwalleefi. So maybe isin keessaas kan maatiif daawwalee hin beekne yoo jiraate daawwalaashi. Garuu immoo ergaan jiru kanumadha gabaabaadhumatti. Wanti jiru haala jiru chaalenjii jiru hunda danda'aati waxxaraa hojjedha. Eshi toleedhaa barreessa tole. Warreen gasii irratti immoo toleedhaa barreessa. Ni dubbadha jechuudha. Waan hunda irratti iyyuu wanti jiru hedduu jira. Thank you Shifnaan. Wanti jiru hedduu jira. Rakkinni hedduun jira. Biyya ormaa keessa gaafa jiraannu immoo wanti nuti itti gammannu parsantii muraasa sii galee. Parsantii muraasa wanti nuti itti gammannu. Isa keessatti garuu wanti ijoon isin beekuu qabdan Musliimas ta'e, Kiristaanas ta'e, Pheenxees ta'e, amantaa kamiyyuu hordofi. Amantaa qabdutti cimi baay'ee. Namni amantaa isaatti sanafiin gaa'ila gaarii ijaarratee hin jiraatu. Baratee barnoota isaatti illee hin gammadu. Namni amantaa isaatti sanafi jechuudha. Wanta kamiifiyyuu wanti bu'uuraa amantaa qabdaniin Waaqayyoon kadhadhaa. Maatii keessan irraa immoo hin fagaatina. Dhugaadha baay'ee. Hattuuyyuu ta'e garuu amantaa qabduun nissaa galiitii Waaqa guddaa faana araarame sa'aatii hundattuu. Hanna kee dhiisisiin jechuun natti ulfaata. Sababni isaas hin beekta hanni cubbuu akka ta'e. Namni sigaaraa xuuxu sigaaraan akka sombasaa tarsaasuu beeka. Namni sigaaraa xuuxu sigaaraan akka isa guggubu beeka, akka isa waadu beeka. Garuu osuma paakeetii isaarraatii ilaaluu inuma xuuxa. Nama sanaan sigaaraa dhiisi jechuun ulfaata. Akkasuma namni suusii bara. Shamara taatee amma gahaan dubbadda waan ta'uuf asirratti na of galcha. Shamara taatee dhiira 9 jijjiirta taanaan dhiisisiin jechuun danda'u baay'ee. Garuu ni saagali. Waaqatti deebiitii jilbeeffadhuu dhiifama gaafadhu. Dhiira taatee shamara 10 jijjiirta taanaan dhiisisiin hin jedhu. Garuu ni saagaliin siin jedha. Ni saagali jechuun waaqa guddaa dhiifama gaafadhu. Siigalee waaqa guddaa dhiifama gaafadhu. Sababni isaas kana siin jechuu danda'a. Siigalee kana qofa siin jechuu danda'a. Kan namni siin kadhaturra namatti yeroo baay'ee namatti himtee namni akka sii kadhatu osoo hin taane namni akka sii kadhatu maatii amma yeroo baay'ee kadhannaa maatiin keenya nuu kadhatatu nu jiraachisa maree dargaggoonni bara ammaa kadhannaa nu jiraachisu hin jiru. Amantiitti namni cala. Amantii irratti namni cimaan hin jiru. Waa'ee amantiidhaan wal falmina garuu waa'ee amantii keenyaan beeknu baay'een keenya jechuudha. Waan nama mudate keessa jechuudha. Waan nama mudate keessaa kana. Waa'ee amantii irratti wal falmina. Garuu maal akkasii adda baasan. So kanaaf kanan isiniin jedhuani waan amantaa keessanitti Waaqayyoo keessanitti jabaadhaa cimaa. Garuu wanti hin jedhu tokko isa kana. Wanta keessa dogoggora keessa jirtan sana dogoggora ta'uusaa beektu. Dogoggora sana dhiisaa isiniin jechaan jiru akkasinitti tola. Garuu hariiroon hagamiyyuu dadhabaa ta'e, hagamiyyuu wallaalaa ta'e. Relationship nati Waaqayyo faana qabdu, relationship nati Rabbi faana qabdu laafaadha taanaan jireenya kee boruuf si sodaachisa. Look, Pheenxee gaafa taanu galma keenya boru Yerusaalem haaraadhaaf kan nuti jiraannu. Akkasumas immoo musliimas yoo ta'e namni gahannaf galuuf osoo hin taane jannata galaadheetu yaada. Siigalee amma gaa dhugaasaa dhugaa abbaa barbaadata. Karaa dhugaa sana abbaa barbaadata. Garuu waan ansiin jedhuani inni mukatti sagadusi gahannabitti galuuf miti baay'ee. Gahannabitti galuudhaaf kan amanatu hin jiru. Jira namni seexanatti amananii seexana faana gubachuudhaaf kan jiru. Gahannabitti galee gubachuudhaaf kan barbaadu jira asii lakkoofsa tokko haa barreeffatu. Kun qoosaa miti wanta dubbachaa jiru. Hin jiru. Gastiidhuma galuudhaaf yoo lakkoofsa tokko barreeffatte malee gahannab galuudhaaf kan jiraatu hin jiru. Hunduu galgalasa warri
warri musliimaas warri kiristaanaas buudizimiinis amantaa hinduuzimiinis hundi isaaniiyyuu maal jedhu beektu jireenya booda injira mallee jireenya bakka gaarii jireenya lubbuun keenya jannata galtii jennee jira. Namni jannata galummoo hojii gaarii nama hojjetedha jennaqa. Amantaa kamuun beeka. Garuu baay'een keenya kanas argu ijoolota baay'ee irratti amantaatti keerleesii taatee hagamiyyuu qabeenya qabaatu dhugaa waaqaan milkooftu. Dhuguma siin jedha. Amantaa keerleesii taanaan baradhuuti dooktarii ta'e, saayintistii ta'e. Baratti yoo saayintistii taate, saayintistii addunyaan ittiin beekamu taate, homu tokko waan fiduu qaba. Amantaa keetti keerleesii taate taanaan qabeenya horatti osoo jiraatte akka qabeenyaatti hagamu osoo qabde amantaan qabdu taanaan hinduuta hin jiraattu. Isa kanammoo Maayikil Jaaksan fakkeenya gaariidha. Maayikil Jaaksan jechuun dooktarii 12 nama qacarate sirna nyaata isaa kan to'atu nama tokko, sirna foonsaa kan kosmootiksiisa kan to'atuu fi nama tokko. Dooktarii kana hunduma keessa waggaa 150 jiraadha jedhee waggaa 50 iyyuu hin jiraanne. Dhukkubsatee du'e jechuudha. Kanaaf haga danda'ame ofii keessan sadarkaa ofitti kennuu, nama faana wal madaalchisuu, asiin bahi achiin bahi ofiin jechuu osoo hin taane dursa qarshiin argaddaa, nan sooromaa, mana biyyattan ijaaraa, birriin na saamame sammuuf dhiphisuu osoo hin taane amantaa qabdutti sirriitti waaqa guddaa sana qabadhu. Waaqa guddaa sirriitti abdadhu. Akka inni si gargaaru amani. Dhugaan immoo eessa jira kan jedhu immoo kan namni sitti dubbatu miti. Baay'een keenya dhugaan maal akka ta'e, jireenya maal akka ta'e, baay'een keenya parsantii 50 ol. Maaf parsantii 50? Parsantii 90 ol dhageenyarra. Dhugaanis, karaanis, jireenyis eessa akka ta'e hundi keenya dhageenyarra. Irra hin dubbadhu. Hin beektu sammuu keessa waan jiruuf ofuma isaa yoo si yaadachiisa. Egalee karaa kallattiif alkallattiidhaan dhageenya waan ta'eedha. Garuu namaan miti. Kottaatti jilbeeffadha dhugichuun takka isinitti mul'atu barbaada. Sana booddee wanta qabdan, wanta hojjettan hundarratti iyyuu waaqayyoodhumaan na gargaarii jedhaati jalqabaame. Yaa Rabbi na gargaari. Garaa qulqulluudhaan jedhama. Yaa Rabbi na gargaari jedhaati jalqaba. Malee Duubaayii dhuftee intala babalaa abaluu, intala baluu, intala daadaakoo obboleettiin koo as jirti waan ta'eef abdate taanaan boruu keessa sodaachisa jechuudha. Boruu keessa sodaachisa. Kanan siniin jedha jechuudha akka dhuunfaa kootti maatii keessaniif garuu bilbilaa warreen biyya ormaa jirtan sababni isaas baay'een isaanii maatiin miidiyaarra waan hin jirreef tiiktookirra kan oolu kan maatiif hin daawwanitti jiru. Tiiktokirra isaa 24 kan oolu garuu maatii isaa daawwalee maatiin isaa kan lubbuudhaan jirullee kan hin beeknetu jira jechuudha. Kanaaf akkasii siniin jedhaani ulfaadha. Namni yaada qabu jira. Yene dhugaa mulee baay'ee guddaa galatoomii eebbifamee karaaf jireenya kee waaqayyo haa eebbisu. Wanti tati dhugaa bakka guyyaadhaan namni viidiyoo kee ilaalaa oola baay'ee natti tolaa viidiyoon kee sammuu koo na haaromsaa akka kootti jechuudha. Jabaadhu jajjabina siif haa kennu waaqayyoon dhugaa jabaadhu baay'ee natti tolta baay'ee si jaaladha baay'ee si kabaja. Eebbifamee haa ta'u kunaa jiraadhu ishee atillee dhugaa galatoomii. Warreen amma dhuftan nagaa isiniif haa ta'u ji'een dafikiriin kuniif haa obseen faa raduun faa dubbadhaan raduun dubbanni na fakkaata. Mulee jirtu nagaadhaa.